abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa hojiin isaa inni guddaan hojii to'annoo hojjeta. Hojiin to'annoon inni hojjetu keessumattuu nyaata wal qabatee nyaata piroosesii keessa darbanii fi karaa biraatiin immoo nyaata kanaan wal qabatan to'annoo kan gaggeessudha. Keessumattuu piroosesii hoggaan isiniin jedhu faabrikaalee seenanii ta'uu danda'a. Haala biraatiin waan value waan tokko itti dabaluudhaan jechaadha. Piroosesii keessa produktota piroosesii keessa darban irratti hundaa'uudhaan to'annoo kan gaggeessu ta'a. Kana hoggaa jennu nyaanni haala fayyummaan isaa, qulqullummaan isaa sirriitti eeggamee jira jechuudhaaf calqabarraa iddoo qonnaarraa eegalee haga namni nyaatu piroosesii san keessatti steeppii san keessatti hundumtuu eeggamuutu irra jiraataa jechaadha. Maaliin fayyummaan isaa eeggamuu qaba, akkasumas qulqullummaan isaa eeggamuu qaba. Haa ta'uutii minaanota dheedhii kan ta'ani kallattiidhaan abbaa taayitaa nyaataa fi dhugaatii Itoophiyaatii miti tan ilaallatu. Haa ta'uutii seektaroonni nyaata dheedhii ta'an to'atanii jiranii jechaadha. Haa ta'uutii isaan kanniinis maaliif hoggaa jennu achirrattis wanni rakkoo ta'e wayii hoggaa uumame deemee fayyummaa nyaataa san irratti yookiin immoo qulqullina nyaataa san irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf calqabarraa eegalee qaama ilaallatu sanii waliin illee hojjechuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Haa ta'uutii nyaata dheedhii hin taane tan piroosesii keessa darban hunda to'achuun gahee seektara kanaa waan ta'eef haaluma kanaan seektarri kun gahee isaati bahatii jira. Fakkeenya akkaataan nyaata kanniin ittiin qulqullinni isaa yookiin fayyummaa isaa ittiin mirkaneessuu danda'u nyaanni adda addaa yookiin piroodaaktiin adda addaa akka galmaan taasisuun isa duraati. Yoo galmaan piroodaaktiin kun yookiin immoo oomishni kun fayyummaa isaa eeggatee jira moo hin eegganne, qulqullummaa isaa eeggatee jira moo hin eegganne kan jedhu akkaataan ittiin adda baasnu ulaagaleen sirriitti taa'aniiti jiranii jechaadha. Ulaagalee san jiddu galeessa godhachuudhaan yeroo oomishni tokko oomishni nyaataa yeroo galmaa'u haalli itti adda ba'u hin jiraa jechaadha. Inni tokko kan lammaffaa certificate of competency kan isiniin jedhe laayisensiin kan kennamu hin jira. Kun keessumattuu dhaabbileedhaafi jechaadha. Dhaabbileedhaan wal qabatee dhaabbilee oomishtootaa ta'uu danda'anii yookiin immoo dhaabbilee oomisha alaa galchan ta'uu danda'anii jechaadha. Yookiin immoo oomisha isaanii iddoo tokkotti kuusanii tarraabsan ta'uu danda'anii isaan kanaaf COC'n hin kennamaa. Certificate of competency in kennamaa jecha. Kanaaf achi keessattis wanni qulqullaa'u kan jiru ta'uu isaa sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha. Karaa biraatiin qo'annoon gabaa keessaa keessumattuu nyaanni amma duratti isiniin jedhe erga eeyyama argate laayisensii erga argate akkasumas erga galmaa'een booddee gabaatti raabsamuu danda'a. Erga gabaatti raabsameen booddee gabaa keessa adeemamee oomishni adda addaa sun fudhatamee akkaataan itti ilaallamu hin jira jechaadha. Kanaafuu akkaataa dura itti oomishame saniin jira moo saniin ala jira jedhamee ni ilaallama. Karaa biraatiin immoo oomishni sun saamunni fudhatamee laaboraatooriillee seenee fayyummaan isaa eeggamee jira, qulqullinni isaa eeggamee jira jedhamee qajeelloodhaan kan laallamu ta'uusaa qaamuma kanaan isin ibsuu barbaadetanii. Karaa biraatiin akkasumas qo'annoon adda ta'e qaama ilaallatu waliin qaama intelligensii waliin ta'uudhaan qorannoon adda addaa yookiin immoo qo'annoon adda addaa ni gaggeeffamaa jecha. Ni gaggeeffama. Sadarkaa seektara keenyattis ni gaggeeffama. Qorannoo gadi fageenya qabu keessumattuu nyaata seeraan ala ta'an yookiin immoo nyaata fayyummaan isaa fi qulqullummaan isaa hin eeggamne tarii iddoo adda addaatti ni argamaa jedhamee kan tilmaamamu qo'annoodhaan erga adda baheen booda haala saniin tarkaanfiin opereeshinii akkaataan itti fudhatamu hin jira jecha. Haaluma kanaan tarkaanfiin opereeshinii soogiddaan wal qabate deeggarsa qaama intelligensii waliin ta'uudhaan tanii kallattiidhaan irra gahamee
opereeshiniin amma gaggeessine keessumattuu naannoo sabbataa iddoo addaa isaa furii jedhamu irratti weeraawusii gara lamaa fi sanii oli tan ta'an keessatti oomishni gara 13,168 ol kan ta'an akkaataa to'annoo jala itti oolan ta'eeti jira jechaadha. Sababni inni oomishni soogiddaa kun to'annoo jala ooluu danda'eef tokkoffaa iodiniin inni keessoo isaatti qabu baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa haalli qo'annoo laaboraatoorii gaggeessineen akkuma duratti isinii ibsamuu yaalameen tan adda bahee jiraachuu isaati. San qofa odoo hin ta'in qulqullin soogiddaa baay'ee gadi bu'aa ta'uusaa arginee jirra. Dabalataan laaboraatoorii keessatti meetaalii adda addaa tan yookaan immoo keemikaalonni adda addaa akka argaman durattis kaasetan jira. Kanaaf odoo sirriitti soogiddi sun dhiqamee jiraate inni kunniin hundumtuu keessaa bahaa tureeyyuu jecha. Inni amma keemikaalli jedhe kun meetaaliin adda addaa isinii kaase kun hundumtuu keessaa bahuu danda'a jecha. Haa ta'uuti xiyyeeffannaa addaa itti kennee qaamni ilaallatu kana sirriitti waan hin hojjetiniif waan sirriitti oomishee hin baasiniif rakkoon akkasii kun uumameeti jira jecha. Rakkoon karaa biraatiin akkamitti uumame iodiniin nuyi iodinii soogiddatti waan naqnuuf akkanaaf miti jecha. Akkuma nu hundumtuu beeknu waggaa 15 har'aan dura biyya kana keessatti rakkoon gooytarii akka jiru hin beekamaa jecha. Rakkoon gooytarii biyya kana keessatti waan jiruuf rakkoo gooytarii kana hambisuudhaaf yookiin immoo dhabamsiisuudhaaf iodiniin baay'ee murteessaa waan ta'eef iodiniin soogiddatti makamee hawaasni keenya itti fayyadamu jedhamee haala saniin soogidda akkasitti akka qophaa'u akka itti ta'etu jira jechaadha. Faallaa kana iodinii san gadi buusuun yookiin immoo ol kaasuun dogoggoraa jechaadha. Sirrii miti jechaadha. Yoo ol ka'es rakkoo fiduu danda'a, yoo gadi buuses bu'aa barbaadamu san argachuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf karaa istaandardiin biyyaa eeyyamuun soogidda kana iodinii akka qabaatu taasisuun murteessaadha. Dhiqamuunis baay'ee murteessaadha akkaataa istaandardii eeggamuun. Kanaaf faallaa kanaan kan hojjetame waan argineef qo'annoo amma qaama ilaallatu waliin waan hojjannee irra geenyeef tarkaaffiin akka irratti fudhatamu ta'ee jira. Tarkaaffiin seeraallee tan itti fufu ta'a already waan eegalameef tarkaaffiin karaa bulchiinsatiinis kan itti fufu ta'a because processii isaatu eegalee waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu kun maalidhaa fi barsiisuudhaaf namni kanarra dhaabbatee fuulduraaf kana keessa akka seenuu hin dandeenyedha jechaadha. Akka waliigalaatti qaamni kamiyyuu qaamni oomisha adda addaa oomishuu irratti hirmaate oomishni isaa fayyummaa kan eeggate akkasumas kan qulqullina eeggate hawaasaaf raabsuutu irra jiraata jecha. Kuni gahee isaaniiti. Kuni gahee abbaa taayitaa nyaataa fi qorichaa qofa jedhanii laaluun dogoggoraa jecha. Kanaaf gahee kiyya waan hawaasatti raabsu tokko qulqullin isaa kan eeggame fayyummaan isaa kan eeggame ta'uutu irra jiraata. Kuni gahee kiyya gahee saba tokkooti gahee lammii tokko ba'uun irra jiraata jedhee qaamni asirratti hirmaate kunis ba'uutu irra jiraata jechaadha. Akkasumas hawaasni keenya bal'aan keessumattuu oomishtoota shakkan hoggaa jiraate fayyummaan isaa qulqullinni isaa rakkoo qabaachuu danda'a jedhanii hoggaa shakkan dafanii lakkoofsa 8482 fi qaama ilaallatu fi ergaa yookiin immoo dafanii himuutu irra jiraata jechaadha. Akkasumas qaamni miidiyaa keenya kadaan duras nu ciraa dhaabbattanii hawaasa kakaasu hawaasa hubachiisuu irratti gahee guddaa bahaa jirtanii gahee kana ammallee hawaasni biyya keenyaa sirrumatti beekee ofiifillee of eeguu akka danda'u akkasumas qaama ilaallatuufis dafee odeeffannoo kennuu akka danda'u barsiisuutu isinirra jiraata. Kan ammoo gochuu keessatti kanaan durallee nutti argisiistanii waan jirtaniif fuulduraafis kana itti fuftan jennee amantaa guddaa waan qabnuuf kan akka gootan dhaamsa isinii kennaa. Waan nu waliin turtanii nu dhaggeeffattaniif fayyaa ta'a horaa bulaa deebana.